السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني هردفتوتا حلال أوروتو أكم جرتو نجاك السني النجاد الحمد لله. هرا أكم أرجع جرتن وتيلكو سني كبر في وتيلكو سامبوسا اللي أكمل تكمرمو في أكمل تكفريجة كيس كاتشو دندينو وتيلك كل تيسا أكمل كفريجة كيس كاتشو دندينو كان سني كبر في ولو ما عندنا نفعنا ترى Sambusa kama qophaa'e qama shaayii isaa jechaadha. Ka qophaa'e bitadhe mana halaalaati. Shunkurtii hidda lamaa fi qaariyaa, qullubbii hidda lama, barbaree firee isaa, hamsuudaa gurraacha, foon lukkuu dhiqee qopheesse. Baala isa kana spinach jedhama. Afaan Oromootiin warri beekan koomentii jalatti naa barreessaa. Qullubbii kiyya bishaanitti naqadhee kaa'ee jira. Plastika firiija keessa kaa'annu saayizii guddaa fi saayizii xiqqaadhaan isa kana filadhee bitadheera. Firiija gubbaa keessallee baradoo keessallee ittiin kaa'achuu dandeenya. Bootaa nu jalaa hin qabatu. Paakettiin tokkichi 20 tokko dammoo 30 qabata. Baay'ee hedduu jechaadha. Foon lukkuu saambusaadhaaf jechaadha kun. Keessaa bishaan isaa goggooyfadha. Carqii qulqulluudhaan jechaadha. Kanoo amma shunkurtii kiyya daakkadha. Foon lukkuus akkasuma daaka. Distii keessatti xiqqoo zayitii erga godhee booda foon kiyya gubbarraan naqee hanga bishaan fixatutti hin xabbasa. Bishaan wayitee inni dhugeetiin hin jedhe akkasitti shunkurtii kiyya gubbarraan itti godhadha. Amma qullubbii kiyya qopheessaa. Qullubbii daakamee manaa yoo hin qabaanne sibiilli kun hedduu nu fayyada. Gatiin isaallee laafaadha. Paawundi 3 akkasi. Kanaafuu barbaachisaadha. Asumaan isin agarsiisuuf jedheeti. Kanoo qullubbii kiyyatti naqee barbaree firee isaatti godhadhee hamsuudaa gurraacha illee itti godhadhee qajeelatti ibidda seensaa jecha amma baala spinach kanatti godhadha. Soqiddatti godhadha. Qaariyaallee itti godhadha. Kalaas ibidda irraa dhaamsa jechaadha. Sambusa alaa bitadhe san qama shaayii isaa jechaadha qophaa'ee jira. Sambusa warra baruu hin dandeenye awwalakna suutaan waraqataan isin agarsiisa. Kanoo achi keessatti lukkuu keenya ni naqanna hanga inni nuu qabatu. Kana fuunee karaa banaa jiruun itti gaddeebisna jecha karaa banaa irratti. Ammas kanas wayita dachaasnu karaan nu irratti dachaasnu sun bakka banaa ta'uu qaba. Banaa isaa san cufaa deemna jechaadha. Dhumarra kana dibannee godhuu dandeenya yoo feene immoo achi keessa seensisuu dandeenya akkasitti. Kanaaf saambusaan keenya haaluma laafaadhaan kana fakkaata. Akkuma reef mariisanitti akkasuma maraa deema jechaadha. Kun hagas dheeratu yoo dheeraallee ta'e akkasumatti irra maraa deemtanii caafii isaa haalaan cufuu qabdanii akka foon isin jalaa hin baane. Kanoo saambusaa kiyyaa peestaal reef isin agarsiisetti naqee jira. Kun amma baradoo keessa godhadha. Haga tokko irraa xabbasee isin agarsiisa ammoo mataan. Maal akka fakkaatu laattanii. Kanoo ijatti illee ilaalan bareedaadha. Yeroo nyaatan illee namatti tola. Maaliif maree firiija keessa kaa'adha. Yeroo hundaa kana godhaa oolurraa yeroo na jalaa fudhataa oolurraa al tokko maradhee firiija keessa kaa'adha jechaadha. Amma waxii lukkuu hojjannaa kaan qulliitii immoo firiija keessa akkamii akka kaa'annu isin agarsiisa. Kanoo shunkurtii diimaa zayitii sottiin godhin akkanumatti bishaan akka fixatu godha.
qullubbii immoo bishaanitti naqadhee qopheeffadhee jira. Shunkurtiin inni nu bishaan waan qabuuf bishaan illee itti godhuun nu barbaachisu, zayitii illee ittiin goonu akkanumatti banaa waliin dhahaa bishaan isaa fixachiisnaa jechaadha. Kanoo qullubbii bishaanitti yoo naqxanii keessan yeroo quncisuu barbaannu irrumaa ofumaa irraa bayaa. Baay'ee laafaadha. Akkas ganaa gogaa san quncisuudha. Dursinee walakkaa dura daqiiqaa 30 dura yoo bishaanitti naqannee hedduu nu gargaara jecha. Shunkurtiin kiyyaa kinoo shunkurtiin akkasii ol gootu sun gadi du'ee kana fakkaataa zayitiitti godhadha. Zayitii kana xiqqoo xabbasee xiqqoo ibidda haasee nu eegee barbaree itti godhadha jecha. Waliin dhahaa barbaree yoo itti xiqqaate itti dabala jecha laala. Kanoo itti dabaladhe amma nagaha jechaadha. Maaliifii barbareen adada aqulaalla'aa deemuun keessa adada turuun diimataa waan deemuuf dagachuun qabdanii amma biruma dhaabbattanii waliin dhadhahuu qabdan ibidda jalaa hir'ifattanii barbaree waan qabuuf nu jalaa qabata. Iccitiin foon lukkuu yookaan immoo qulliitii lukkuu furdisuu maa inni yoo jettan foonuma lukkuu kalafee hin qabne jecha dhiixanii qajeelatti maashinaan qajeelatti daayinaa jecha. Barbaree keenya aqulaallaataa akka hin daganne kaameraa dhaabee ture qimamii itti godhadhee hamsudaa gurraacha zanjabilaa fi qimamii walitti tumame itti godhadhee amma foon kiyya qullubbii reefii san waliin badambitti tumaa. Kanoo qajeelatti aqulaalla'aa jira. Barbaree kiyyallee foon kiyyallee kinoo qullubbii waliin qajeelatti tumamee jira jecha. Haalaan bulleessuu qabna keessaa akka mul'annetti jecha. Kanoo barbaree kiyya qajeelatti aqulaalla'ee jira. Foon lukkuu fi qullubbii walitti tumame san haalaan waliin dhaha. Ka keessaa addaatu kun foon keessaa mul'atu kun hanga badee barbaree fakkaatutti jechaadha. Ka itti qadaadaa banaa waliin dhahaa deemnu. Amma na jalaa qabachuuf waan deemuuf foon illee waan itti godheef xiqqoo bishaan irra buufadha. Baay'ee xiqqeessee. Kana malee ittiin dheeda'uu jecha bishaan. Ibidda jalaa hir'ifadhee kanumaan bilcheessaa deema. Maaliifii foon iyyuu kan itti godhame bishaan mataa isaa waan qabuuf kurreen illee yeroo itti qadaadamu waan dayfuuf kanoo bishaan hin barbaachisu jechaadha. Ibidda jalaa hir'isuu qabna. Kanoo kana fakkaata foon keessa jirullee keessa dhukatee bilchaatee jira. Amma maajii isa lama itti godhadha. Shigii kana lama jechaadha. Inni tokko lama qabata. Isa afurii jechaa kan itti godhadhu.
qimamii indoomii keessaa baafadhe isii takka akka makallashaatti fayyadama hin mi'eessaa bareedaadhaan kanaan durallee itti waan dalagee jiru kanoo maajikii keessa son dabarsin cinarratti qajeela gadi sukkuumee erga bulleessi booda waliin dhahadha. Ibidda keenya akkuma jalaa hir'ifannee waliin dhahna maaliifi barbariin kun hedduu badaadha nama jalaa qabata. Astillee dhadhaa maankiyaa lama akka ta'u mureetti godhadhe. Soqidda dhumarratti jechaadha. Waxiin kiyya dhumatee jira. Amma soqidda akkanumatti seensaa ibidda kiyya irraa cufaa jechaadha. Kanoo waxiin dhumatee kana fakkaataa foon sunillee keessatti dhukatee shunkurtii maaqulallaamee fakkaataa bareedaadha. Yeroo nyaatamullee namatti tola furdaadha. Foon lukkuu barbaanne waxii foonii godhuu barbaade an qulliitii makanaan fayyadama jecha qulliitii kana firiija keessa kaadhee baradoo beeti keessa kaadhee. Amma maal godhaa? Kanumarraa xiqqoo qoodadhe maaliifi shunkurtiin mana keessa urgaa'ee jira qulliitiin mana keessa urgaa'ee waxii lukkuu xiqqoo dalaguu barbaada. Kanoo ibidda jalaa hir'isee homaa bilcheessuu aqulaalluu nan barbaachisu ibidda ergatti banadhe foon dhiqadhee qopheesse lukkuu lafee jechaadha. Erga qopheeffadhe itti guuradhee waliin dhahuu qofa. Ammallee bishaan ittiin godhu kanumaan ibidda jalaa hir'isee ittiin qadaadaa deefii isaatiyyuu ufumaan bilcheessaa jecha. Qimamiillee itti godhuu nan barbaachisu akkanumatti ibidduma jalaa hir'ifadhe hanga lafeen bilchaattu eeguudha. Kanoo foon reefii itti goonee waliin aqulaallee sun keessaa hin mul'atu hin beeksisu namni nyaatu qofti akkamitti furdataa akkamitti mi'aayaa jedhaa nyaataa jechaadha. Qulliitii hafe akkanatti ashagadhee jira baradoo keessa kaayaa yeroo barbaade achumaa fudhadhee fayyadama. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti warri YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun maatii naaf ta'a warri taatan immoo like gochuu hin irraanfatinaa yaada keessan koomentii jalannaa barreessaa nagayaan naa tura. رمضان يا رمضان رمضان أهلا